Seenaa jireenyaa gabaabaa qabsaa'aa bilisummaa Oromoo Jaal Dilbii Mararaa. Arrabanu soba afaan qawweetti meeqa kan gurame mana hidhaatti badee tokko malee hanga du'aatti meeqa kan qalame eessarratti. Nagaaf jalalli tokkummaan bakka jirtan hundumaatti hunduma keessaniif yaa ta'u. Yaar'aa seenaa gabaabaa Jaal Dilbii Mararaa isiniif qabadheen dhiyaadheeraa hanga xumura qophii kanaatti na hordofaa. No hin beekamnu alaagaadhaani nu Oromoodha anu beekani rabaan sobaa nu gabroomsani laamu arrabaa hayi nu gowwomsani. Jaal Dilbii Mararaa abbaa isaa obbo Mararaa hin sarmuu fi harmee isaa aadde Dhibbashii Abdiisaarraa godina Wallagga Bahaa aanaa Sibuu Siree ganda lalisaa bakka addaa Arroojjii jedhamtu keessatti caamsaa 21 bara 1977 akka lakkoofsa Itoophiyaatti dhalate. Moggaasni maqaa ganamaan haatiif abbaan isaa laatanii fi Taarikuu kan jedhamu yeroo ta'u, maqaa qabsoon kan mogga'ee fi immoo Jaal Dilbii Mararaan dhalatee umriin isaa waggaa 6tti abbaan isaa obbo Mararaa hin sarmuu shira mootummaa TPLF'n balaa konkolaataan kan du'e yeroo ta'u, abbaan isaas isa malee obboleessa dhiiraa tokkoo fi dubara tokko kan qabanis turani. Ijoollummaa isaatti abbaan isaa waan irraa du'eef harmeen isaa ijoollee 3 qabattee gara Shaggar Lixaa magaalaa Baakkootti galuudhaan jireenya abbaa malee jiraachuun ijoollee ishee guddifachuu eegalte. Akkuma umriin isaa barnootaaf ga'eenis Jaal Dilbiin mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa Baakkootti barnoota isaa tokko jedhee jalqabe. Jaal Dilbiin mana barumsaa keessatti barataa cimaa fi kan amala gaarii qabu waan ta'eef barattoota daree isaatiif fakkeenya gaarii ta'uun beekama. Barnoota isaa sadarkaa tokkoffaa qabxii olaanaadhaan achuma magaalaa Baakkoo keessatti erga baratee xumuree booda barnoota isaas sadarkaa lammaffaa achumatti barachuu eegale. Jaal Dilbiin harmeen isaa erga Baakkootti galtee heerumtee ijoollee dubaraa 2 fi dhiira 1 yogguu dabalataan godhattu walumaa galatti obbolaa 5 haati isaa kan deesse qaba ture. Haa ta'u malee Jaal Dilbiin mana isaanii keessatti ijoollee kanaaf takka akka obboleessaa takka immoo akka abbaa ta'uudhaan sadoo jireenya isaa ofitti hir'ise ijoollee kana guddisa ture. Taarikuun yookiin Dilbiin umurii isaa ijoollummaa kanatti itti gaafatamaa maatii sanaa ta'ee obbolaa isaa barsiisaa waan isaan barbaadan guutaa fi dirqama obbolummaa isaa bahaa ture. Haaluma kanaan barnoota isaa fagaatee barachuuf dirqamni maatii waan irra jiruuf achuma kolleejjii Baalaa Taa'oo magaalaa Baakkootti barnoota isaas gosa elektiriksiitii baratee qabxii olaanaan eebbifamee kana biraanis barnoota tiyooloojii dippiloomaa isaa barachaa otoo jiruu Jaal Dilbiin gabrummaan uummata Oromoo irra jiru waan kamiyyuu caalaa waan isa dhibbisuuf gara qabsoo diddaa gabrummaatti makamee qabsoo finiinsuu jalqabe. Jaal Dilbiin miseensa adda bilisummaa Oromoo keessatti dabballee ABO fi qabsoo bilisummaa Oromoo ta'uudhaan bara 2009 kaasee adda durummaadhaan hojjechaa ture. Bara 2010 yeroo dhaabni adda bilisummaa Oromoo biyya galuuf waamichi godhamee fi sanarratti simannaaf otoo deemuu naannoo Buraayyuutti uummanni Oromoo adda bilisummaa Oromoo akka hin simanneef yeroo nafxanyaan karaa cuftee dabarsuu horkitu dargaggoota qeerroo fi qarree isa waliin turan waliin adda durummaadhaan warra nafxanyaa haleeluudhaan nafxanyaa fi doorzeen itti baay'attee reebicha hamaa mormaa ol iddoo 8 buruqsuudhaan gurra isaa isa mirgaas duuchuudhaan lubbuun isaa dirmannaa uummata Oromootiin bakka kufee kaafame. Kanumaanis hospitaala rifaraalaa magaalaa Hambootti erga yaalamee booda fayyuun gara jiruuf jireenya isaa duraatti deebi'e. Erga fayyee manatti galees guyyaa tokkollee otoo hin boqotiin hojii dhuunfaa isaa otoo hin hojjetin hojii Oromummaa hojjechuuf haamilee guutuudhaan kan duraarra itti fufe. Shaggar Lixaa magaalaa Baakkootti waajjira adda bilisummaa Oromoo keessatti itti gaafatamummaadhaan
ijaarsa siyaasaa irratti hojjechaa ture. Akkasumas dura taa'aa qabsoo bilisummaa Oromoo magaalaa Baakkoo ta'uudhaan caasaan qabsoo bilisummaa Oromoo akka ajaa'ibaatti diriirsee lafa qabsiiseetis ture. Jaal Dilbiin waan itti amane tokko hojjechuudhaaf sodaa kan hin qabnee fi goota ija barbadaa Oromoon qabdu ture. Jaal Dilbiin gaafa qabsoon Oromoo eegalee kaasee yeroodhaa gara yerootti hidhaa fi dararaan garaagaraa mootummaa gabroonfataa kanaan yeroo dararamu gaaf tokkoyyuu garuu haamilee dhabee duubatti deebi'ee hin beeku. Dilbiin seenaa hin barreeffamne baay'ee qabaatus uummata Oromoo naannoo isaa jiranitti guddaa fi xiqqaan nama baay'ee jaallatamuu fi kabajamudha ture. Haa ta'utii garuu mootummaan Abbaa Irree akkuma amaleeffatanitti gaafa guyyaa 8 ji'a 12 bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti halkan keessaa sa'aatii 8:00 mana jireenyaa isaatii fuudhanii kaampii waraanaa humna addaa Oromiyaatti geessuun erga dararanii rasaasa 4 ajjeesanii booda baasanii godina Wallagga Bahaa aanaa Gobbuu Sayyoo bakka addaa Qeejjoo jedhamtutti gatanii maatii fi firoottan isaas otoo barbaadanii bakka jedhame kanatti gaafa argan humni waraanaa reeffa hin kenninu jechuun didanii humnaan konkolaataa isaaniitti fe'uun waajjira poolisii aanaa Aannoo erga tursanii booda hospitaala Sireetti qorannoof fedhii ummataa malee erga qorachiisanii boodarra rasaasa 4 rukutamuun isaa erga mirkanaa'een booda reeffa isaa maatii isaaf kennanii. Rabbi lubbuu Jaal Dilbii Mararaa bakka gootota haqaan falmatanii lubbuun isaanii addunyaa kanarraatii darban nuuf haa kaa'u jechaa dhiigni kees bilisummaa uummata Oromoo cunqurfamaa fi hacuucamaa jiraniif haa ta'u jechaa seenaan gabaabaa Jaal Dilbii Mararaa guyyaarraaf isiniif hin qindeeffadhe kana fakkaata. Qopheessuun isin waliin kanan ture ana Gammachiis Tashoomeeroo ta'uu qophii gara biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan tura.